Mucaan keenya yookiin daa'imni keenya waggaa 4 dura boonyee namni dhufee awwaallee galle du'aa kee dhufee. Oduu kana dhageessanitti jedhee yaada. Especially gara kibba Itoophiyaa keessatti naannoo Silxee jedha. Gama social media ni TikTok dhaan Facebook dhaan baay'ee namoonni baay'ee wal harkaa fudhanii haasaa jiru. Kunis maal ture? Maatiin waggaa 4 dura mucaan isaanii du'ee ture. Egaa sababa inni du'e irratti wanta ibsame hin jiru. Daa'imni isaanii kun du'ee jennaan egaa akkuma beekamu akka aadaa keenyatti namni tokko gaafa du'u hin awwaallataa, gadda taa'u, nyaata fidanii nyaata nyaachuun jira, firrii garaagaraa bakka garaagaraa irraa ollaan dhufee boo'ee awwaalanii galanii dagatanii waggaa 4. Almost waggaa 4 booda mucaan keenya deebi'ee dhufee jedhanii karaa irraa argatan. Mucaa keenya jedhanii qabatanii jedha. Maal jedhanii? Mucaan waggaa 4 du'ee ture, waggaa 4 booda du'aa kee dhufee. What? Dhageessanii beektu waan akkasii. Kanaaf har'a dhugumadhaa mucaan kun du'eera. Fayyaa wajjin maaliif wal qabata? Maaliif gaawwan uffattee dhuftee? Maammoo zeenaa yookiin oduu nuuf dubbisaa jirta jechuu dandeessu waa'ee keessan. Garuu ija fayyaa wanta ilaale tokko jira waan ta'eef dhuguma du'ee galee mucaan kun kan jedhu waliin haasa'u. Kan isin dhibu achi booda erga maatiin miidiyaa irratti baasanii wal harkaa fudhamee haasaamee booddee namoonni kan biraan immoo maatiin kan biraan immoo mucaan lakki kan keenyadha kan keessan miti. Yoo mucaa keessanii hojii wal fakkaate malee mucaan kun matumaa kan keessan ta'uu hin danda'u jedhamee lola guddaa uumamee hanga sadarkaa qaamni nageenyaa yookiin immoo poolisoonni qorachaa akka jiran hubachiisa. Egaa poolisoonni qorannoo isaanii adeemanii ilaalanii garuu dhuguma mucaan kun du'eera. Mee ilaalaa mucaa kana. Mucaa kana sirriitti ilaalaa. Bifa isaa argaa jirtu sirriitti argitaniittu. Mucaa kana argitaniittu. Mucaan ni badee, mucaan ni du'ee waggaa 4 booda dhufe jedhanii mucaa kana jechuudha. Du'ee kan isin bakka awwaalchisaa. Awwaalchi sun hin diigamne bakka awwaalchisaa jira. Dogoggoranii mucaa namaa awwaalan moo jara kanatu dogoggore moo dhuguma mucaa kanatu du'ee dhufe yookiin immoo du'ee waggaa 4 booda kee baay'een keessan sammuu keessan keessatti waan baay'ee akkasii yaadaa jirtan beeka. Warri maatiin kan biraan immoo mucaa keenya lakki mucaa kun kan keessa miti jedhanii kompileen akka isaan godhan akka isaan dubbatan argina. Maaliif dhugaa qabaachuus danda'u dhugaa dhabuus danda'u. Mee sirriitti ilaalaa. Fakkii sadii fakkiiwwan kana ilaalaa. Mucaan jalqabaa kanadha. Fakkii kan biraan immoo callisee Google irraati. Google irratti kan gadhiifamanii jiran jiru. Fakkii kana ilaalaa. Fakkii kanas ilaalaa. Kanas ilaalaa. Sirriitti ilaalaa. Wal bira qabaa immoo ilaalaa jira kana. Waliin fakkaatan nama kana fakkaatu argitanii beektee naannoo keessanitti biyya keessanitti nama wal fakkaata akkasii argitanii beektu. Fuulli isaanii wal fakkaata. Boca isaanii ilaalaa sirriitti. Gurra isaanii, funyaan isaanii, adda isaanii. Sirriitti ilaalaa waliin fakkaatan. Naa qabataniitu. Gama fayyaa waan jiru taniitti probably ta'uu danda'a waan jiru isin ibsaa jira waan ta'eefanii qaamni dhimmi ilaallatu dhimma isaatti deemuu danda'a. Namoonni akkasii baay'een isaanii naannoo keessanitti argitaniitu ta'a. Mucaan kun hin dubbatu jedhan achirratti. Mucaan dubbachuu hin danda'u. Mucaan dubbachuu hin danda'u. Arraba isaa ilaaltanii akkas jedhee jira. Hin dubbatu fuula isaa ilaala. Namoota akkasii maal jedhamu afaan Oromoodhaan naannoo keessanitti. Gama fayyaatiin namoonni bifti isaanii kun yoo ilaaltanii akka addunyaatti gurraachas ta'e Somaaliyaas haa ta'u Chaayinaas haa ta'u kanarri bifti isaanii gargar malee bifti isaanii wal fakkaata. Sheeppiin gurra isaanii, adda isaanii, funyaan isaanii sirriitti ilaalaa. Argitanii? Baay'ee gaariidha. Kun maali? Hubadhaa. Dhumarratti yaada kun mucaan kun dhuguma du'ee moo du'ee galee moo hin duune kan jedhu dhumarratti kaafna. Namoonni rakkina akkasii qaban yoo ilaaltanii rakkoon kun Down syndrome jedhama. Rakkoo genetically yookiin immoo karaa uumamaan namatti dhufu. Kunis maal jechuudha? Kiromoozimii namni kamiyyuu kiromoozimii qaba. Caasaawwan kiromoozimii 23 pairs qaba. Yookiin immoo caasaa kiromoozimii 46 qaba jedhama. Kiromoozimii 21 farratti rakkoon yoo uumame yeroo uumamaatti daa'imman bifti isaanii kana fakkaatu. External yookiin immoo irra keessa isaanii miti rakkoowwan garaagaraa qabaachuu danda'u. Dhibeewwan keessaa wajjin wal qabatan. Down syndrome kan jennu yookiin immoo daa'imman akkasii namoonni qabdanis jiraachuu dandeessu. Daa'imman akkasii namoonni argitanis jiraachuu dandeessu.
Daa'imman akkasii sirriitti illee afaan bananii dubbatanii waggaa torba 8 ta'an akka ijoollee waggaa tokkotti akti gochuu danda'u. Bifa isaanii yoo ilaaltan arraba isaanii yeroo baay'ee sirriitti arrabni isaanii dhabaadha dubbachuu hin danda'anii. Rakkoowwan fayyaa garaagaraaf qabaachuun atteenshinii qabachuu danda'u miimoorii waan tokko yaadachuu hin danda'anii. Mana barumsaatti illee xiqqoo dhiibbaa garaagaraa kennuun barumsa illee dafee galuu fiigisuu danda'a. Maaliif caasa sammuu irratti dhiibbaa waan geessisuuf jechuudha. Fuulli isaanii filaattiidha argitanitti yoo ta'e filaattiidha wal fakkaata. Fuulli isaanii daa'imman kan ilaalaa wal fakkaata ammas. Kan biraan immoo ilaalaa mataan isaanii xiqqoodha. Akkasumas gurri isaanii xiqqoodha. Mormi isaanii illee gabaabaadha. Morba isaanii yoo ilaaltan mormi isaanii gabaabaadha. Namoonni baay'een isaanii immoo arraba isaanii baljidha. Akkas jechuun arrabni isaanii baljidha yookiin gara alaatti kan ba'e. Gurra isaanii yoo ilaaltan waliin fakkaatu. Naannoo ija isaaniis ilaalaa. So kun maal jedhama afaan fayyaatiin Down syndrome jedhama. Daa'imman akkasii mudannoo kanaan wal qabatee nama mudatiin sirriitti waan dhaggeeffadha. Yeroo tokko dubartiin tokko daa'ima akkasii deesse. Daa'ima akkanaa gaafa deessu daa'imni akkanaa maalla bifti isaa fuulli isaa abbaa isaadhaas hin fakkaatu. Daa'imni akkasii immoo naannoo isaanii jira. Ollaa isaanii. Fuula isaa yeroo ilaalanitti maalla abbaan manaa mucaan kun kan koo miti ana miti ana dhalche miti nama biraarraa fidde nama biraarraa dhalchite nama biraarraa ulfoofte anaan na shawwadde yookiin immoo anaan na dhiiste nama biraarraa ulfoofte jedhanii waan biraa keellolli guddaan keessumaa ammoo olii guutti gaanii garuu teessisnee hubachiifneerra. Yeroo baay'ee ogeessonni fayyaa keessa yaaliin jalqaba godhamu keessa namoonni rakkoo akkasii qaban yoo jiraate abbaan manaa fi haadha manaa ta'anii gorsu. Maaliif mucaan kun abbaas hin fakkaatu haadhas hin fakkaatu jechuudha. Bifti isaanii akka addunyaatti yoo ilaaltanii wal fakkaata. Bifti fuula isaanii yookiin boci fuula isaanii baay'eensaa wal fakkaata. So rakkoowwan garaagaraaf saaxilamu daa'imman akkasii namoonni qabdan baay'een isaanii jirtu kan guddisaa jirtanii rakkoo caasaa kiroomozoomii irraan kan ka'e kan dhufudha jechuudha. Walii galle miti ammoo kanaaf mucaan kun tiipikaalii dubbachuu hin danda'u ilaalaa bifa isaa yoo ilaaltanii Down syndrome kan jennu kana qaba. So mucaan kun maatiin waggaa 4 dura awwaalaniiru. Maatiin waggaa 4 dura awwaalanii deebi'ee dhufee jedhan. Maatiin kan biraa immoo lakki mucaan kun kan keenyaa jedhan. Kanaaf maal yaaddu meesti? Probably warri mucaan keenya kan keenya jedhan sun sirrii ta'uu danda'u. Gama fayyaa hin haasaara, gama nageenyaan, gama poolisiidhaan qaamni isaa hallatu fiixa waan qorachuu danda'a. Fakkeenya namni tokko yoo du'e yoo balaa garaagaraatiin du'e yookiin immoo du'ee yoo argame gama fayyaatiinis hin qoratama akkasumas gama seeraatiinis hin qoratama. Kanaaf probably maatiin warra sun kan isaanii ta'uu danda'a. Maaliif daa'imman wal fakkaatu waan ta'eef wantoonni akkasii taasumaa ta'uu hin danda'u. Waggaa 4 booda ka'ee dhufee daa'imni waggaa 4 dura du'ee ka'ee dhufa kan jedhu saayinsii kamiyyuu hin jiru. Sini gala miti dogoggorri yoo jalqabu irra uumite malee. Kanaaf namoonni daa'imman akkasii wal fakkaatu. Daa'imman akkasii caasaan boci qaamni isaanii waan wal fakkaatuu fi tariitii evidaansii tokko siniif ta'uu danda'a waan ta'eef qorannoo kana sirriitti qoratanii beeksisuun waan gaariidha. Garuu wantichi kana fakkaata. Sinin jechuu barbaadeeni waan kana clear gochuu waan barbaadeef akkasii hubattanii bisii dhiyeesse namoonni akkasii baay'inaan tariitii maatiinis immoo mucaa akkasii yoo qabaatan dogoggorri akkasii akka nu uumamneef konfiyuushinii akkasii akka nu uumamneef jedheen dubbadhe. Hanga dhumaatti turtanii waan nu hordoftanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kun Dr. Naafii Argeetudha. Galatoomaa.